Ulo mana kok wallo matani. Boni jadi sinjana janti. Wallahi abba mana kok jani wal jana jana. Hai aci teh tadi maka akam buah aja jadi num buah ya runda buah aja janamu. Nama di pas dia fado farto kumba namni tabando fo. Aku masih tuh ordo fani. Wallahi je. Wallahi markaza sada gela lime. Kumata kana mo kumafa nama kumari bala mafada ka. Dagge facu jedani. Namni dhaggeeffatu. Maallaqa ni kennaa hundi sun iyyuu. Hundin kan nu warruma huccuu isaa qabu qofa malee uffata markaza isaa. Okay. Fakkeenyaaf ji'a ji'aan kaffalamaa markaza isaatti sila. Ji'a lama lamaan kafalta 200. Ji'a lama nama meeqa kaffala 200 kana? Namni hundi ni kafala ka Amiraa mi ka irra kan irra godhan Amiraa janii jira. Tokkoffaa nama meeqa fakkeenyaaf Amiraa jechuun namni achi keessatti qara'u sun nama meeqa? Nama 200 maal karaasisa? Nama 200 Itoophiyaa 6,000 jaannaadhaa gaayis 6,000 jaannaadhaa nama 200 jechuun 6,000 jeelamatti. Namni 200 6,000 jaannaadhaa gaayis kaalkuleetii adda faati. 200 yeroo 6,000 yeroo 200 dhaabame. 6,000 yeroo 200 dhaabame baay'isa 2,000 baay'isuu 1,100 1,80 gaayis. La incaala. Namni tokko 6,000 kenna jeelamatti bara nama 1,000 meeqa itti achi keessa kan jiru nama 200 itti miti. Nama 200 maal karaasisa wallahi. 6,000 yeroo 200 baay'isaa gaayis. 6,000 baay'isuu 200 naa godha. Amma ni jeetti amma nargatu kaalkuleetu goona. Amma maaliif gargaarsa gaafa ture kan argannaanii takkitti. Gargaarsa moo inni gaafateef intalumaa qaanee nagalchaa jennaan gaafata malee intalti qaanoyinaan waani aawaan guddaa naa godhaniif mana fa'aa bituu makiinaa fa'aa kana barbaade inni. Amma intalli sun hin taatii fi akkati yaaddutti. Intaatu wallahi nama zinaa naa diire jirumoo. Normaal loo itti biti. Normal lo, zizi normal jette. Zizi normal. This is normal. Iyi. Wada dia tuh taramma miti miar kujeradu giza galcha nama kurban gizi are. Wa media rati singgote kan neraka pada cuta jese darbuta. This is normal lo okay jette malee this is normal hin jenne bar. This is normal lo. Me maiki kabadda anu jatte bar. Ustaz keenya guddaa bira teessee. Hamza Sheikh Jabiri. Nuqaana isiti. Hamza Sheikh Jabir wallahi nuqaana isiti bar. Ati markaza fa'aa mabbayyaan keessatti maallaqa meeqa kennite gaa? Ngambaati afuriin qaree. Baatee rafan sana meeqa? 400 jechuun 6,000 yeroo 4 baatis 6,000 yeroo 4 kaalkuleetu dhagaa. Baatee takkatti. Baatee takkatti hin kafaltu baatee lamarra walitti qabdee dhibba nama kafalta. Dhibbi takka wayi nama erguugaa namni qaanfataa ni beekta. Kan 1,000 fa'aa kennu hin jiru achi keessa yoona. Kaazul Qaadir Shawuu jedheen faaxeen Akkuma dhibbaa uffannu ni jira amiirootiin bar maallaqa gurguddoo kafalti. Hai miskiina wallahi jedhe. Wallahi amiirootiin akka nama xixiqqaa kanaa miti maaliif tokkoffaa lammaffaa jan isaan maallaqa guddaa kafalan. Nama kuma dhibbaa erguufi jira. Bar sheekonni immoo keessatti nigdii guddaa dalagaa guddaa irra jirti jedhi kaa baqa darasoonni immoo. Wallahi naggata jirti hundi isaaniitu warri himoodhaa yoo garaan zuumi qara oodha quraana. Zuumiin hin kaffalamu. Maallaqan barbaadu. Zuumitti hin kafaltu yoo baatii 3 faa keessaa 4 faa keessaa 100 takka. Suurra kun qabu. Okay, mari duriyyoonni immoo sin saamaa jirti jechuudha bar. Wallahi barsilaa wannummaan nurraa irraa dubbatanuu kanaarre darasaa xixiqqoo ammoo markasa jaarrattee yaatu sana garteemi. Naggata jira wallahi billa.
Isin maali Ijoollee biyya Arabaa kan kennitu siin. amma bar dhiisuu turre jira kanarra dhiifneeti Faaxeen na YouTube argaa keessa qaraa daneessis amma faaxeenis beektaa na argaa daneessiti beektaa markaza kana keessatti dhattee namarratti maallaqa guddaa kennitee akka namni arguu barbaade miti. Tokko dhiifama jetteetti waa isin isaa waan nutti godhaa jira. Ol harkifnuudhaa waan nutti godhu ni dhiifama godhe. Amiirootiin dhagaye kaa tokkummaa. Amiirootiin nu mana ajajajaniiti ustaaza janaa janan gariin heerumaaf deeyti. Takka quraana barachuu deeyte hin jirtu takka rabbi sodaattu qofa. Ustaaza faa jedhanti. Woy wal jana wallahi adii walitti argatanii cuma wal fuudhan arra fuudha janichirra fuudha godhata maallaqa kana buusanii. Yaa wala viidiyoo wal janaa bultii baree takkitti. Garuu bargaa ijoollee taa'isanii sadarkaa tokkoffaarra jira wallahi dhimmaan tokkoffaarra jirti barnootaan. Hin baratti maallaqa sin kennite achi. Kafalti wallahi isaanillee isaan garuu baratu. Kanaaf innaa galte dadaalachuuf jedhutti guyyaa lamatti deebitee innaa galte hin qabdu waa borsaadhaa bar kanaaf akka tira rakkatti bargarri sun. Darasaadha janii wallahi bilaashumatti dhaqan malee kara duumii yaa ijoollee warri qaraatii beeta. Argitanii amma warri gara jimmaa kun innaa galtu waan qabdu harka duddarra kaattee ji'a lama innaa teessi ammoo daalachuuftee biyya namaatti deebiti beektaa achi keessatti maallaqa si qisaasessite. Wallahi jimma ani dura markaza tokko seeneetiin ture hundi ijoolluma jimmaati garuu isaan hedduu diin jaallata. Barri na argaa daneessitee bar diini jaallachuu rakkoon qabu bar diini jaallachuu rakkoon qabu achitti maallaqa kennitee gaafa galtu alaalaa shan hin qabdu bookee borsee gaafa borsaa ishee quba keesse bookee ciniinee lafa si buusa borsaa ishee keessa mimiskiina hudduu qullaa taate galti bar. Ijoolleen ta'isan hundi si amiiraaru markaza hundarratti mee immoo banadhu kan maggaseeni dhageeffadhu hundi afaan keessan ni beeytanii amiira hundisi. Aangoo jaallata jiteesse birrii jejjaa fudhattu kaffaltee. Wallahi ni kafala yoo maallaqa kafaluu baatte ni ari'a keessaa rimoo godha usaanni hindiisu. Nam tokko hindiisu rimootiin ari'a. Miskiinni gaafa galte deesiin jirtu dadaalachuuftee deesiin jirtu beekamtuu bar isiin achi keessa ooltu sun gaafa galte namni abbaa kanaa jedhu hin jiru bar. Dhiisius aanuu eegumaa amma bayaan kanarra gareen deebiifirraa. Ilaala yoo qaraates ilaa Immoo birootiin hin dhaqee dhageeffadha immoo birootiin. Wannan sittimu Immoo birootiin hin dhaqee ilaati yoo qaraati illee sittan hima maallaqa kan keessa dhimmeetteen kenni quraanicha dhiisi malee jannata galuun dhiibsu bari giddiin maallaqa dafqa akka isaatti hojjettee akka galtee jijjiiramtutti hojjedhu malee darasootaaf duriyyoota immoo nyaachisin dhugaan sittima kana horii lafa kaadhu siigalee quraanaan aga dandeesse qaray garuu dhimmeettee birrii kan kee nama sirraa fuudhuu fi nama maallaqa jeejjaa sagalee maan taaneef tokkummaa sagalee maan taane warra immoo maallaqa kataaru jira. Awo faaxeen Abdul Qaadir eegee micciirri ani irraa dubbannaan dhuftee boboosee naa hin dhiise bar namni natti ergee barri tartiibaan funaananii bar waan si ajaa'ibu. Warra immoo kanaan wallahi sagalee ta'a maallaqa namni hundi kanuma banatee dhufee sheeka jee. Ila Maammadoon wallahi Maammadoon jaalallee qabdan jaalallee keessanii wallahi bidda immoo keessatti hin ergina hin qadhaasinaa immoo keessatti wallahi warra qabdan warra keessan imootti hin ergina wallahi wabillahi duriyyoota imootti hin ergina sheeka baafee taatu wallahi wabillahi dhugaan isinitti himan annan beekan waan ta'eef dhalaan immoo namni qalbii qabdu usiitii dalagadhu namoonni si qaraa isa yoo jiraatan ji'a lama sadii keessaa 100 kenni qaray. Kanaan ala dhimmeettee na argaaf maallaqa keen qisaase sin namni gaafati galte abbaa kanaa siin jedhu hin jiru ooyi quraanee sun jannata si galchaan jiru yeroo sanatti jireenya kee duuniyaas akiraa isin dagatin duuniyaa isoof hin dagatin akiraa itti. Duuniyaa wanti nama fayyadu hin jiru. Kun ilaa wallaa ishee kan jana naa mana ishee. Kami kun darasaa jalaa bilittee dhuftee kamati kana kana dhaalitu kun maa gaafati galte gaafati daalachoofte namni qibaatii tokko waan ittiin bitattu dhabde namatti itti bituun argaa mee sagalee ol kaati kamati rabbii barattee dhoma daalachaa tinu rakkoon qabu hala kun jannata galteetti la kun jannata galuuf eeshi maa jannanni harka namaa kan jiru yoo hojjetatte malee fudhachuu hin dandeessu saa dubbataa jirti kun jannata keessaa dubbataa jirti bakka kun boojjamteetti amma sammuun akka nama kanaa ilaa wanna isiitti moo
kuna doodheera sammuun ustaaza jana jantee quraana baratteef maallaqa kee hojjetatte fittee Allah la'aana kee sheekichaan amma kuni sammuuna doodheera amansiisuu hin dandeessu adochaniiru kan wallahi billahi itti tokkolaniiru. Lakkisichi yommuu wanta karaa duuniyaatiin dhufu nan amansiisi yoo karaa rabbii ta'e malee. Kun ilaa amma dooddeetti jechuudha. Kun sammuun sii dhibbata Rabbi dooddeetti. gurguratanii duba. Quraana gurgurachaa jiran. Kun amma sammuun sii sheekna dooddeetti. Dhuguma isiitti mana. Wallahi billahi adooddeetti. Indalagattuu jireenya sii jijjiirrachuuf hin tatta waan quraana masgiida biyya keessan itti maaf hin qaraane quraana biyyaa baate masgiida sa'ullaa keessanii sanatti. Gizee sanaan beennu kaa amma ammoo gabaarree. Baay'ee maallaqa kan kee ji'aan gabbartee maa qaraa saree quraanni bari kaffalameen qaraamu bar. Lakki ji'a eenyu jedhe silaa. Abiibti namni gaafati galtee ashamsiin jedhu hin jiru dhaggeeffadhu sittan hima. Quraana yoo dandeesse ji'a 2 keessaa ji'a 3 keessaa waan 100 kennitee qaraatu yoo ta'e qarai. Zimmeettee maallaqa kee qisaase sin abiibti bor namni si yaadatu hin jiru humni kennuma. Yeroo kanatti yoo hin dalagatteen jedhin eerumtee mana hin qabdu. Innillee dhugaadhallee haa ta'u hin fudhannaa sanas illee yaanii moo saazayii moottanii hunda walitti qabdanii maqaan balleessinaa yaanii. Ati immoo ati darasaa immoo keessaa qabdaa dhiisi jaalallee achi jala Warra janaajjan warra saasa warra janaajjan warri kun warra janaajjan dhiisirraa ba warri kun warra janaajjan irraa dhiisi. Waracha keessatti Saati waa'ee dhuma ajandaa keessanii qabadhaa deemaa. Ilaa kun oola waa'ee darasaa immoo dhiisaa itti kun ilaa achi keessatti salawaata buufti rattee kun beekamtuudha kun dhuguma isiitti maku kun duriyyee immoo kaamilitti dhufti. Kayrii qaba guyyaa addaatu salawaata buuste kayrii meeqa ajirii meeqa argatte. Kun achitti immoo keessatti sheeka immoo darasaa immoo jana darasaa immoo. Warra kanaa